Sagaleen teetilleen as keessa jirti. Sagaleen tamiyyoo qofaa miti. Maal jettanii beektaati? Sababaa kiyyaan namni waliin bu'uu hin fedhu jette as keessa sagaleen ta'e. Fadu wallahi jalib sa enyu yu jechudha ajanda fi beekumtii barbaada ani waan takkas nagoon danda waan rabbiin nan gone jechudha anam mamma tana bahara jira waan rabbiin nan gone ilmi namaa nan gone waan barbaada na soo danda sagale isin amma birri harkaan qabu marra jetto li kamantan irraa quban qab amma fuzatti me maafuza ani kutaa fi kutaa na koli boon barbaadu jireenyi fi yoona bada jireenya namaa balleessu barbaadu of jeesu barbaada wannan jedhe kan harra quba qabullee hin beek sagale tan namni bayyaan ishee godhe maafuza awwan takka waan ilmi namaa nan gone ana to wanni sababaa kee kutaa waliin bu'uun maali? Sababni maali? Maal balleessite kiyyittu taate? Maal gooteeti kutaa waliin bu'uun fedhu jette? Sababni maali? Maali sababni? Sababni kutaa waliin bu'uun hin jette maali? Wanni jedhee wanni akkas raa jedhee fakkeenyaaf fanfatee abira jiraachaa jira miti. Qara jechuudha. Qara fatee abira jiraa miti. Sanumaaf iyyoo amma mana isiititti akkasuma godhe islaamuun jedhee san hin jiranne lubbuun xiyyanna dabartee fatii uummatana namni gaafachuu danda'a. Saniifin akkas jedhe malee waan biraati miti amma ammaa tana jechuudha namayyuu haa dubbatu saadhiisu san amma ammaa tana bakkee jira bakkaan buruunichi deemee soqodhaa isinitti haa tolu feetanaasaa feetannisaa baara riqeessaa. Okay ati ammaa'u namara taatee dhalaa taatee ala buluu jirtaa jechuudha. Jaalibsa ammallee bakka takka nu deebi ilaal jaalibsa doktor Ibnaan ol deebitu Arafaat doktor Ibnaan mana hakimaas geessitee ulfaa siin jaammoo siin hin jenne doktor Ibnaan geessechaa jirti bara. Hakimaan hin geessine jettee uliisi. Ati amma fakkeenyaaf dhalaadha shamara. Bakkee bulaa jirtaati ala bulaa jirtaati. Arafaat. Anggodaanaan jiraatiin jettee erboo. Aboo dhiisaa qaama ishee tawaachoo bakka dhiisaa mee jala galachota. An ulfaa miteen asin jettee waan gootee chiggir alda'u. Bashanan sana nuuni ergaaf rakkoon qabu amma laal waan jiru ni beektaa jaalibsaa fi yamma wanni itti naaf gochuu qabdu. Anamma bikin qulqulleeffachuu barbaadu. Doktor Ammanaa geesse. Miyyoo reefu kaansilii godhaa jette laalla. Miyyoo reefu kaansileeshiniin kannaafi jette. Eegasii waan akka hojjette eegasii waan akka goote kaansileeshiniin kannaafi jette Maariyamaan reefu dhaqeessu. Miyyoon kun kafiilummaa kiyya jala jirti iffannisuu takka ifajjeesuu ka jettu kuni ani boodanaa itti gaafatama anaa itti qabama kaansileeshiniin kannaafi jette. Aboo kaansileeshiniin kenniniifi lakkii obsii jenneen. Dengeddelee nuti kaansileeshinii san firra dhiisi jeen. Erga miciyyoon kun amma bakkee bahaa jiraatti. Bakkee jiraatti. Dubaay bakki tun. Ijaazaa buutee moo wanni isin baara gubbaa daleetu miciyyoon tun dhalaadha. Ijaazaa buutee mana bashannanaa namni beektu akka diyaasbooraa wayiitti dhufee fi achi wajji jirti moo. Maal nyaattee maal dhuydeeti baara gubbaa bulaa jiraatti. Taakka dhaggeeffadha. Lammaffaan isiinuu shamara isiinuu dhala. Baangaalii Paakistaanii Hindii waan adda addaatitti bu'a. Miciyyoon tanaa lafa jirtu yoo namni harkee dhufeetti guute tabiraatu ulfoo itti ammaas ulfa meeqa waliin qabatu jirti lammaffaa miyyoon sadaffaa miyyoon tun boodee fajjeesuun ooltu amma ulfa biraa miila fuuti moomota fuuti waan abaramaatiin laatamaa midhage amma sa'aatii kana waan arafaa jedhamu Haqii doktor Maryamii beefi bannaatachuun tawaachoo. Okay omsa niin bitadhaa waan doktor amma miciyoo tanaa dhaamu arafaat ati kaansileeshinii nama Oromoo irra jirta. Kaansileeshinii miciyoo deengadda jaraa jala diidarri jirti. Maqaa isii miciyyoon kaansileeshinii siif kennuuf deemti. Dhayitee kaansileeshinii siif fudhattee gara biyyaa galtamoo. Nagaan kabajaan jaalalaan nama tokko bira takkaa fi mataa keetii mana kireeffattee jireenya kee jiraatta. Lamaan kana nuu dhaami. Filannoo keetii amma kun. Dhageessee? laal Arafaat jaalibsaan wanni siin jee hanga waggaa lameen kee xumurtutti hanga chiboodee yoo feete fiizaa kee garoonta jijjiirrattutti nagayaan waan kaniif qulqulleessite amma fakkeenyaaf akka jette Maariyamaan miciyyoon tun eegas keessa ka ulfa fuutee ifiin ajjeesaa yookaan lubbuun if baasaa jechaa jiraattu taate yoo as keessatti of ajjeefte mootummaan ana gaafata ana jala jirti waan taateef kanaafi firraa hin kaansil godhaa jecha bilookuu qabdi sana bilookuu qabdi. Itti gaafatamni isii waan taateef itti gaafatame firraa buusu qabdi Dr. Maryamaan. Nama rabbi laala wanta akkas hin gaafatu gayaan mana kanatti mirga guutuu qabna jaalibsaa waa yaada keenya sirriitti ibsachuudhaaf akka fedhii teenyatti. Mirga guutuu qabna jaasa dhaamaan. Eenyu si dhorke? Akka barbaadetti hin arganii ibsa dammoo mirga yaadee akka barbaadetti abbaa federa gadi dubbadhu ibsadhu deeme yaada namuyi. Okay galatoon. Amma dhageeffadha ajandaa kana sammumaan itti dhufee waa'ee Arafaa kana itti deddeebi'ee jira. Arafaat tuni nu rabbashtee jirti miidiyaa kana gubbatti iyyuu. Rabshaan isii nurraa gadi galuu diddee jirti.
Dubai kana keessatti hin dalaytu miyyoo mana argee goolti. Hundi harmallaan Dubai tuni irra baay'een isaanii warra garteetiin mana bunnaa bee dalagu. Na dhaggeeffannoo sirriitti sitti hima. Guutuun harmallaan Dubai warra jaarsa qabu yoon ta'in alatti warra garteetiin rabbi sodaatuun alatti guutuun isii warra garteetiin mana sana hojjetu guutuun beekan sigalee warra Dubai kana tokko kana. Inni lammaffaa isiin dalagachuullee takka irraa hajaan qabdu takka dalagattee isin beeytu. Dhugaa walitti himneeti hojii yaana yoo wajjin jiraanne hojii jiraanne. Takka bakka dalagaa dheeyteen beeytu dalagaan dalagattu asirra deemtee gisee feetes arsii faartee gisee feete harargee faartee gisee feete maal gootee waan hundi dalagaa turte isin hundi ni beeytan miidiyaa kanatti. Ajandaan isii fi miidiyaa kana gubbaa wanti nuti dadhabne isii fi maammoo bayaanii fi eenyu jettaniin garee maafiyaa takka jira amma garee maafiyaa yeroo mara ajandaan isii kun haari umatee nu dhufa miidiyaa kana gubbatti. You know, amma so deemtu amma ulfaan fiddanii jechuudha. Wanti tun akka isiin ol fooyitu duraanumaan beeka. Yaani namni amma waa hedduu yoo dubbanne ganne maaltu afaan nama jira dhiigal kaanii cinaa tuffanii cinaa leeqimsan jettee Oromoon. Akka dubbanuu dhabni malee amma ulfa isii fiddanii asirratti haasa'u qaalitti tana biloon gootanii haadha abbaanii qabdi maal abbaa isiitti biyya galchine hoo. Dhugaa jirtu walitti himna. Biyya galchanii gandi haadha abbaan isii hidhatee muka utubaa hawwanta waliin meechi deemu. Gide namni gaasoo kaayee wala maratanii dawaliin tokko qabe biyya galchanii tooma maal jedhanii muka gartee sibiila muka gartee lafa dhaanii horii lafa shikaalasanii maa gantitti galchanii hidhanne biyyoota tana kaansileeshinii amma isin haasoftan kan biyyoota irraa jedhu waa qasama billaahi bayaan argeessi wallaahi billaahi amma biloo kaa gootu qalteessan doktor Maariyaam maal jettan biloo kee ammatti haa cuftu wallaahi ammallee hojii keessi Arafaat boruun zinaan dhufti yookaan wooma biraatiin dhufti isiin ajandaan isii ajanduma rakkoo takka hin qabdu namni qixa isii bal'oo keessa jiru jireenya kana gubbaa hin jiru namni siistama miidiyaa kana fitee arbooshinii isaa Oromoo kana nyaachuudhaaf saganteeffatee ija qaratee kana gabbee gaddee oboo sinitti hima namni fayyaa jaan qabu arbooshinii isaa sumara namni haa gargaaruuf arrakkadhee fayyaa dhabee namni surree kaatee deemee dalagatee jiraata boo maal haasoftansa namni surree kaayatee dubartiin surree kaatee deemtee dalagatee jiraati. Dhugaa maaliif walitti himne isiin asirra deemtee waggaa tokko oli asirra ajandaa isirra iyyaa turre iyyine dadhabne you know soo kanaafi ajandaa isii kana amma qaaletti eenyu jettanii maqaan isii doktor Mariyaam maal himantan bilookii gootee biyya galchu wallaahi billaahi kan jiraan bilookii gootee takka garanummaa maali sinaa sootan kanaa achi wallaahi billaahi isin hin deeggaroon kan caalaatu wallaalummaa qayyaa wajjin isin hin deeggaroon. Dhageeffadhu jaalibsa jechuudha namayyuu waan barbaade haasa'u dabarana kan. Ni fitadha nobsi. Biyyatti nagalchaniif maal argatta obboleessa kiyya maal argatta? Argita misirratti. Mutiraqaad. Carraa kan keeni fudhataan obsi nageeffadhu. Ati Dubaay sin taatu. Osoo Dubaay taate dubartii jabduu osoo taate mudhii tantee hidhatteeti liivii kan kee dabarsaa. Mudhii tantee hidhattee gajjattee dalagattee ka dubartii mul'attee harkamuu qabda. Galgalaa ganama barreen gaddaa maalii waan gara maallaqa sasii abbaa qabeenyaatis dawwallee waan siin godhinis hin qabnu miidhaa kan gubban sagalee sii ta'us ta'e si arrabsuus ta'e wanti hundi sirrattee jira. Waata kan hubattu irraa nama baruu miti. Namni kuni gawwaadha gartee. Namni gawwaan kuni akka tokko sinigalee waan dunaa soinuu akka tokko maraattuudha. Sinigalee namni sammuu qabu sammuu jijjiiramaa qabaatte sinaabsame. Namni sammuu jijjiiramaa qabu biyya namaa keessa dhuftee arrallee sadaqaa barbaaduun arrallees gubbatti fuula namaa dhaabbachuun gaarii miti baay'ee. Fuula namaa dhaabbachaa ooluudhaaf alaan bulaa 500 maali kun sobaa yeroo dhugaa jirtu walitti himna. Achi deemee ammaan tana zinaan garatti si guutamee miti baga garatti si guute nama gara guute san baay'ee weessuun harkee nama badhaasa fidaa asirratti leencatti buusee sin garsiisan asirratti garsiisan fidaa kun amma leenca buusee. Obsi. Maal si goote? Shamarru. Mutiraqaadu Salma atis akkasiiti fuuyi harmallaa deemtanii masaraa keessa zinaa daleetan guutuu keessa qabee faan qabu. Wagati buusika yaalibsa nama kana yoo ta'u mutirra qabe. Dhaggeeffadha namnummaan tokkochaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleedanii warri waan hin taane daleedan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan Arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaba baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beestee jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara guutame bayaan yoo danda'ame. Doktor Khairiyaa moo Maariyamaan jettan san biloo gootee biyya takka isin galchitu isin wajjin dhaabbadhaa isin wajjin jira. Amma Doktor Maariyamaan san as jala jirti gaafa sanis nuutu wabii bahee yoo san wanni godhee amma dhuftee kaansileeshinii kan ta'eef biloo gootee adeemtu. Doktor Maariyamaan as jala jirti biloo kun godhattee ijjatee dura taagootu ol gadi kottumu Doktor Maariyamaa. Yoo zala jirti meeboo dhaabbadhaa nama guddaa isin keessa jira maali ijoolleen maa wajjisa? Hai maali maa jirtan? Yoo afaan itti beeytan isinummaan dubbadhaa wajjin ka Arafaati wajjin dubbadhaa nuu miti. Hai hafaameen jirjirina bismillahirrahmanirrahim shaydaana firaanaara dhugaa aaruu saqa qabdanii daga aartanii
itti lafaatanii mucayyoo tana isii faayidee sofaanii Yohan background kan. isii faayidee sofaan hedduu gootanii dhugaadhaa itti lafaatanii haqa irraa qabdanii obboleetii teessanii baga lolattanii. Lolachuu ni jirtan jennee isinirraa osneeti amma guudarsa olii jennee tan isin qabneeti obsa. Awwa bayaan harargee bayaan. Mucayyoo tana eegee isin akkana taate ati ijaan agartee ni jirtaa? Duraanis gaawa sumaatu quba qaba. Akka quban qaban. Quballee hin qabu quballee qabaachuun ta'uu waan kana. Asmassaay. Diddee Ni un beeku isin. Haji. Arafat. Arafatin baab. Wayye. Wooma lamaa si gaafadhaan. Waan sibira jiraachuu fi bareedu dura. Aye urgii cufi xiqqeessi maama. Arafat akkinje. Aye. Wanni namni laal waan biraa hunda dhiis wanni namni sitti himuu jiru kuni. Cofsiisi. Yana beeka akkaan fadhattiin jira. Amma ni dhaga'ama. Abada bishata hin dandeessu. Maammi obsi. Arafat. Nagaa. Obboleettii wanni laal ilmi namaa ni dogongoraa. Si qofaa miti namni hundinuu ni balleessa. Badiinsi galuun isokkee ijoolleen tun obboleeyyan keeti. Jalqaba irraa ilaa hanga guyyaa har'aa kana laaceelloo sirraa qabaniif dhaabbatanii si dubbatan malee hammeenya isaan sirraa qabanii miti. Akkuma intala Oromoo takka akkuma intala gartee obboleettii isaanii takkatti si dubbachaa jiran. Atis miira keessaa ba'iiti. Tasgabbiidhaan rakkoo sirri jirtu tartiibaan nama kumaa afran si dhaggeeffatu kanarratti yaaduma tasgabbii deebisaa kan. Maaltu baaraa afaanis si galche rakkoon baaraa afaanis si galchite tun maali obboleettiti? Ani amma gaafiin kee gaafii bareededha jedhi bareeddu anamma jechuudha. Wallaahi billahi waan baay'eellee taasifee waan baay'eellee arge jechuudha. Namni waan fedhe jechuu danda'a. Sii galaa miti waan fedhe isaa jiru waan fedhe isaa dhiisu. Anamma ammaan tanaa'u osoo nyaatiin osoo dhugiin guyyaa sadii bahaararra jira. Niitoorkii waa'ee faana raacaquu deemanii isinitti haa ta'u. Deebisaa qabdu gaafii teenyaaf. Amma 500 sana argatte waan firraa darbitu. Dursimmoo Amma sana argatte. Oslaattaalee. Mee galatoomaa nu qofti mana keessa jirru ono dumaashota keenya nama lamaas gala jiranii illee usanii illee ni jirti. Impiyoon deebisaan qabdu kotteeti yaada sii hundaas wajji faajin Bareedduu faaraa jira bareedduu.